jammartee makiina kirrii kutuu keetta jedhe namichi. Nagaa hin daganne nagaanii fi araarri jaalalli gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa ta'u. Komentii kana dubbisnu qa'a. Isaan bira deemii maaliif muudii qabattaa haadha garaa sobduu naan jedhan. Eenyu biran deemu? Okay, deemu toleesh. Ammas gaaffiin qaba kaatoon deemin dura. Ishi gaaffiin qaba. Gaaffiin qaba. Jalqabaa sagaleetu ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaanee dubbifne. Sagalichi waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofuma isaayyuu Waaqayyo ture jedha. Waaqayyotu Waaqayyoon bira ture. Haadha garaa fi ta'uu koo fi ta'uu dhiisuu koo anuu atuu hin hubatta hundi keenyu hin hubannaati. Gaaffii kana naa deebisaa ka. Eshi iji kee banamee yoo macaafa dubbistee raatte kana giiftii koo yookiin gooftaa koo ta'uu dandicha jechuun dhiira yookiis dubartii ta'uu dandeessa abbaan komentii. Baay'ee isaa yoo dubbachuu baadhe garuu kiristaanonni miidiyaa kanarraa baay'ee barreeffamni keessan badaadha fokkataadha. Angaruu duratti akka sinsee hin beeku waan si dhibu keessaa ani of ta'een jiraadha. Ani iyyuu namaaf ta'uudha malee nama garaasaaf miti. Kana hubadhu. Keessa namaan beektu keessa qabattee namaa kenniteedha. Okay? Sinii galee? Keematti namoonni duwit godhanii hojjetan jedhatti komentii sin eegnee barreessitan argaan jira. Abbaan barbaade duwit godha. Ani deebii barbaada malee waa hundumaa simbira gaa duwit ta'e waan ta'eef. Okay? Na oduu kee dhiisiiti yoo dhuguma iji kee banamee jiraate fakkeessituu kiristaanaa hin ta'in. Si galee? Fakkeessituu kiristaanaa otoo hin taane kiristaana ta'ee argame. Amma fakkeenyaaf ammoo waan argitan barreessitanii kiristaanummaan keessan fuurshiidha. Kiristaanummaan akkas miti waan ta'eef. Macaafa qulqulluurraa wanti isin barreessitanii fi akkaataan keessan waliin laallatu. Okay? Kanaafuu deebii isinirraa barbaada. Naa deebisa. Galatoomaa. Mooti. Wayye wale. An bakka kana taa'uun jaalladhuudhaaf ani ofii bu'ee beektaa maaliif beektaa sagaleen koo jira? Jira walee koo jira. Jira awwal. Nu kaleessa dhufne Yesuusii wal barree amanticha keessatti guddatanii ka'anii akka gaaffii nuyyuu gaafanneen beekne akka nama kaleessa dhufetti nama gammachiisuudha yookiin immoo ajandaa ta'anii miidiyaa irratti girri gochuudha haasaa walii gad guuruun barbaachisaadha jedhee nama nu beektaan. Dhugaa keeti. Kanaafi bakka amma fakkeenyaaf obboleettii kootii baay'ee wal jaallannaa baay'ee wal kabajnaa yoo ta'ee fi amantii isiitii anatutti dhufe malee isiin keessatti guddatteeyyuu taa'u shakkii irraa qabdi immoo gara isiitti fakkaatetti godaanu yaada kooti. Nama quuquu danda'a yaadni kun yaada kooti garuu as ta'a kiristaanummaa keessa ta'anii kiristaanummaatti gaaffii kaasaa haasaa olii gallaaquu jechuun dhiifama guddaa naa godhaa na offolchaa ajandaa barbaaduudha dhibbatti ani bakka kanaallee taa'ee gurra koo balleessuun barbaadu dhiifama naa godhaa nagaa ta'a. Kabajama yookiin ulfaadhu galatoomii waaqa isaa eebbisu. Nagantu. Okay, galatoomaa warroonni ajandaa jettanii awwalee dhiisira qabu hin beektaa awwalee jechuun dhiisigaa dhiisi. Meeshaa naa kennaa. Isaa maaliif nu gidduu jiru jalaa waaqayyo hundi keessan isin Aikaa tasgabbaayidhaa ati tasgabbaayidhaa haa dubbatanii barsiisonni tasgabbaayidhaa. Waa'ee barsiisaa waa'ee maalota hin taane qomee saara. Naara qoy qoshina atragaagee amma waa'ee ajandaa irratti dubbadha amma sarratti dubbatamee beemtiam yeroo sana maan dubbanne ajandaa akka isaa ta'u ani waa'ee ajandaa nan garramu maay biroo waa'ee ajandaa otoo hin taane dursa gaaffii mana keessaa wal gaafanneeti erga gaaffii mana keessaa nu deebi'e warra alaaf illee ni deebifne okay waa'ee ajandaa taanaanii mana koo jiran fina akka wayyu lubbuu qayka barsiisaa dubbatanii barsiisaalee dubbataniitti dhuma isaatti dubbadda okay barsiisaalee maal dubbatan la jechuun guddistee nagaan waa gaafatan nagaan waa gaafatan isa dhuma sarratti wayya qortuu natu siin jedhe ayyee maaliif duraa walii dubbachiif tarree kas taana rakkoon qabu qortuu
muti godhadhu dhiifama mana keeti nan beeka builleettis nan bu'a rakku tokko hin jiru balsaa ilaa dubbatanitti galata yaa dubbatani giiftii qoqoyi waan amma dubbatamee bayana gandaa rakkoon qabu no rakkoon qabu kun wanti inde bista rakkoon qabu gortu natti siin jedhe Kada tahu figur, way bazara niati bui jarata ini sama ojin. Anin jalan nama sabda. Kortu. Di sama ojin bui jarata. Kortu. Wan tim, way bersama. Oi mi Maal dhaggeeffadhu ka. Maal sini Oi mi dhaggeeffadhu kaas. Ara bageta bayas. Ha? Niko. Yo mi sini dhaggeeffadhu jedhani wanta ajanda kanatti dubbatte ni beeyan. Amma daraawaa Deekaa tokko naa kennee dubbadhuma. Erga isaan dubbatan. Maal waan balleessi qaba? Waan si balleessi qaba moo waan No, eenyu man akkas balleessi. qabaay kaas. Akka tasgabaayeetiin haa dubbisishi haa dubbadhu. Jira sagaleen kun. Jira barsaa maalee. Qortuu jirta? Qortuu na dhaggeeffataa jirta? Ya. Okay. Yaa hagadha kabajaadhaani walii tajaajilaa turre aniifatti warri kunillee jechuudha. Akkana kabajullee beeka. Amma akka goonu bilbila kan kee naa kenni keessaan. Yoo dandeenye telegiraamiidhaan haasofneeti waddee dhufteetiin gaafii kan kee gaafatta yoo gaafiillee qabaatte. Garuu haalli amma deemamaa jiru. Keessatti Sirrii maalii kan kee gaafatta yoo gaafiillee qabaatte. Maali keessatti gaafii gaafata. Qoyi aniifatti utuu dubbanne keessaa baay'inatti tole si barreessee illee tureen aan deebifne na dubbisiin jedhee ture Ani keessa nama jinni dubbadhuu fi asirratti dubbadheen waan hin dubbadhu. akkas turre jechuun amma sirraa deemuu danda'a rakkoon hin jiru. Maaliif deemtanoo? Maaliif Akka deemtanoo? obboleessaatti Maaliif deemtanoo? akka obboleessaatti wal gorsuu qabna. Qoyi akka obboleeyyaniitti wal gorsuu qabna. Maafi waliin gooftaa tokko tajaajilaa turre wal dhaga'uun illee gaariidha. Yoo rakkoon illee jiraate miidiyaa irratti baaneetii miti. Rakkoon illee jiraannaan akkanatti miti. Kanaafuu qortuu na dhageetta taanaani waaqayyo si haa eebbisu. Amma wanni kana cufeetii keessaa na dubbisi. Maaliif cufidhaan jettan isinoo gaaffiin sin gaafadhe naan deebistanii? Dura keessaan dubbanneetiin sana booda haasofnanii. Waan keessaan dubbatamu inni gala sirratti dubbadhe sirratti hin deebistanii gaaffii. Maal gaafatamaa? Asirratti na dhageetta taanaan akkas goona. Maaliif konfidensii sirratti haasa'uu dhiiftanii maaliif nama nuti kofalchiistu maa? Naga ati dhugaa barbaaddaa. Kunillee biraa jedhaa jirta jechuudha ammas. Arrabsaa jirta jechuudha. Dhugaa waaqa isa jiraata lakkee nama tosoo Gooftaan si haa kabaju. Yoo amma barbaadillee Shakkiin naqinaati isiillee daarektii waan asirra deemtan deebisaa fi waan ta'eef. Dhiifama naa godhi namoota biraa booddee galchuu dandeessu. Natu buuse amma maaliif beektaa? Kun dhugaadha jeequmsa. Anaaf buuse. Maaliif namoota hin jeeksisinaa kana waan bareedu gooneetu ilaa dhiifama guddaa isaa barsaa maleeksi intarraa boleessin dubbachuu goote. Namoonni nagaa namni gurguddina iddootti gaafatamu yoo jiraate isaafa. Sin gaaffiin gaafattanii gaaffii deebistanii gaaffii asirratti islaamonni kaasaa jiran. Hubattanii madaamni qulqulluu maal akka jedhu hubattanii namoota ija keessan jiru nama ija namaa bantanii ija namaa kalaaluun gootanii mi? Ajaa'iba qabdanii bakka. Mooti gizee tokko ande abbaa nagasiif haa ta'u qortuu. Abbaa gizee tokko naa ubsi. Gizee tokko naa ubsi. Nagasiif haa ta'u ummaa koo kam jirta? Dachaa koo siif haa ta'u lubboo. Maanni keessa si dubbiseen ture. Keessaan baay'ee jedhi kaa hin deebifne garuu namoota muraasaaf malee. Yaa dhimma koo laal maaltu jira seete yeroo tokko tokko beektota baay'ee qabnaa gurguddoota baay'ee qabnaa
yeroo tokko wanti calaqqisu hundi warqee miti wanti har'a nu jala deemee dibbee nu rukutu kuni baay'eesaa fuudhaniitu gara si'oolitti nu geessu jireenyi bara baraayi akka salphaa miti dhugaa dubbachuudhaaf waaqummaa yesuus kanatti maarreen Please na dhaggeeffadhu maayee please na dhaggeeffadhu maaliif seete guyyaan irra sitti himnu kun dhugaadhuma dubbachuun miidiyaa kanarratti baay'ee nama si dinqisiifadhu turte utuun kalee si dinqisiifadhu ta'e har'a mana keenya dhufuun tureen garuu kalee si dinqisiifadha beektaa baay'ee si jaaladha hangafoota keenyaa asirra jiru na dhaggeeffadhu maayee dibbee warra sitti rukutan faana hin deemin bakka dibbee warra sitti rukutan faana hin deemin dhaabbadhu dibbee namaa irraa dhiigammaa qabu namni tokko keessa Kiristoos namni tokko keessaa qortu qoy si obsa kaleessa gaafa ila qortu bis qortu qoy al tokko okay maaf utina goota na dhaggeeffadhu tigisee tokko rakkoon hin jiru ani sinirraa mi'ooti na godhina ani bu'a rakkoon hin jiru eebbifama rakkoon hin jiru ani sinirraa bu'a mi'ooti na godhina garuu isa dhumaa dubbadheetiin hin bu'a. yaa numtillee mana banaanii sagantaan qaba dhagahama sagalee nan deema yaa jira gastiti tiji ko difana guddaa sama da darbatan da irge darra kenne yaa mute na godhaa jiran natti fakkaata I'm sorry akkanata jedheetiin ani abadan yaadu qortuun nama guddaadha jedheetiin yaada ammas taanaan kabajaa siif qabu wama sirraa wanni hin jedhu kaleessa gaafati gaafii deebiftu kaleessa gaafati gaafii gaafattu nama 53 ture har'a garuu dubbiin dhufnaani nama sirra jiru immoo ilaali kana waan ta'eef gaafiis qabaannaan keessaan si deebisuu danda'a si wajjin haasa'uu danda'a dura garuu ani si dubbisuu barbaadaa jedheeti yoo dandeettee carraa naa kenni keessaan na dubbisi hin ta'u taanaan waaqayyo si haa eebbisu eebbifamii yeroo gaarii siif haa ta'u sirraa deemuu danda'a. Isa kana naa deebisee eega. Elaayyoo namoonni 50 namoonni 100 namoonni 100 namoonni tokko soo dhaggeeffatan yoo dhugaa barbaachaa fi emtiiree dhugaan kun dhugaa kana mul'isnoo dhaloota ijoo siin dhaga'uu jira bar akkasiin hin jeeyan. Keessaanis haa ta'u inni haasa'a. Keessaanis yoo haasa'u garuu asirratti haasa'u sinni sun haasa'u. Sagaleen koo qortuu jirtaa? Seegaa jira. Nan jira. Dubbataan jiran illee muutii ka jettanii muutii namni isin irratti qabaaru hin jiru dhugaan kan waaqa jiraata. Muutiin ijoollee kiristaanaa harka malee ijoollee tokko harka illee hin jiru. Dhugaa rabbii. Isinii galee yoo sagalee koo dhagaa raattan jechuudha. Yoo jiraate sagaleen koo. Enaa isaanii sin deebiteetiin immoo asoof keessa anaafuu naa galeera mallattoo softu shii anaaf naa galeera bar garuu deddeebisanii mi'oota godhaa jiran mi'ooti namni sin godhaaru hin jiru ijoollee keenya harka malee hin jiru namni tokko harka hin jiru dhugaa waaqa jiraata. Itu so kira kon ko bakka ma wanta kasi mesti mu danda'a. Dhugaan kan waaqa jiraataati kun wala moodiitar sin harka jira miti mootii ilaali namni tokko mootii gochaan jiru bar. Ishi bakka kon ko. Kun nifi musaa isaan qabaa jira yoo ta'e malee namni tokko harka hin jiru. Ya kun kira kon ko rakkoon hin jiru. Ani koo macaafa qulqulluu naa gadee tun gaafataa jira bar. Asirratti haasofuu malee waan isinii garee iji keessan banamee agartanii ta'an gaaffiidhaan ijoolleen keenya cannaqamiin ayyaa sumarratti nu deebisaan isiniin jee baran. Galatoomi gaaffii fakkeenyaaf dhugaan deebii barbaadde miti gortu baay'ee gaariidha. An deebii argadheera ta'a deebii dhabeera ta'an beekan inni. Mootii garuu maaliif hin haasofne sirratti? Galatoom maaliif hin haasofne beektaa? Kan dhugaa kaatu jira kan girrigirri kaatu jira dhaggeeffadhu. Amma waa'ee miidiyaa kana siif haaraan ta'an. Girrigirriitti kaa isin deebii malee maal barbaaddu? Isin deebii kennu malee maa inni amma girrigirriitti kaa maas hin gashiisiniin wanta deebii kennuuf yookiin immoo deebii deebisuudhaaf qophaa'aa ta'ii jedha miiree macaafni qulqulluun. Abbaan barbaade girrigirrii yookaas maas hin gashiisiniin. Amma dhaggeeffadhu aniif ati kuni jaalannee miti akka kana akkatti walitti haasaa jiru. Jalatti hojjetu miidiyaa gubbaa irra akka jirtutti beeku dubbii sagalee waaqayyoo kana akkaatii. Muutii qabadhu.
Ish. Galatooma. Qortu waan tokko dubbadhu akkatti nama gaafattuu fi akkatti walii ibsinu kanatti miti. Fakkeenyaaf silaalaan. Maal lolaanatti dhufanii malee bar hundumtuu girgirri kaasee dhufe malee yoomuu faan ka'uun saaqanne bar. Ilaalii fakkeenyaaf garee shaadaa keessa dhaqxee kanatti ijoollee nama 1900 jalatti gaafataa turte akka warri musliimaa. Kanaan miliyoona tokko yoo isaan galan iyyuu miliyoona tokko dhaqee gaaficha gaafadhaa sittin deebi'u taanaan mana kootitti maal hin godhare yana jettee adeemsan kaa warri galee fi maajii dhaquree lafa sana gambee kan ta'e. Eebbifame waa tokko bicha dogoggorte si galee gaafa namni haasa'u kaleessa dheengadda carraa namaa laattee macaafni qulqulluun akka quraanaa akka hin taane akka hadiisaa akka hin taane shoorti kotii miti explain gochuu gaafata. Akka isaanii bu'een sin gaafata araamiyaan. Isaan taate fakkeenyaaf milikinni kun immoo milikita maalii namatti dhagaama beekta Addisuu Raggaasaa gaafa ofiisaati shaadaa qabachuu dhagu nama 800 irratti haasaa har'achuudha. Kiristaanota gadi qabee mututti godhee arrabsaa ture. Isintu kana godhanichaa ture. Keessaan dhaqee Addisuu Raggaasaa afaan amma haasa'e miidiyaa kana gubbaarratti beekamaadha. Ofii kooti dhugaa haasa'an ture. Gaafa dhaqee maal gochuudha. Fakkeenyaaf amantaa sana dhugaansaa sii galee jira yoo ta'e akkuma Addisuu Raggaasaa dhagalee fi kaleessa dhaqee shaadaa qabate fakkeenyaaf dhugaansaa sii galee yoo ta'e Nuso maddo kan kaitu rakesa nuti maafi bidang guban dan jiran chief naman single immoo yoo ta'e yookiis immoo single immoo yoo ta'e waaqayyo kan keessa keebsi ayyaani si baay'ee macaan qulqulluun sirriitti si fira yoo ta'e ila kanaanin burjaajayina kana jettee maadhoota kanan gaafan akkana baay'ee jedhanii kun anatu beekeera jedhanii beekumsa namaas miti deemee wanti tokko godhan immoo deemee gatitti nama kaffalchiisa dhugaa tokko dubbachuuf ani beekeera yoo man jedhe naaf galeeraan jedhe malee siif galeetaan isa siif galeetaan ammoo isaan galleef yoo ibsite maal taane maaf obboleessa keefaa tokko maaf kortaleeti jettee dhaloota dedduun taanetti ingorsituu mu itti amma fakkeenyaaf ani naa gale sun tarii deebii dhabee tarii immoo deebii naa ta'eera ta'a deebii argadheera ta'a. Ishis deebii argatte tataan obboleessa keessatti maaf himtee deebisuu hin dandeenye jedhee maaf dhaqxee ijoollee anti kiraayistii warra asirratti dhaggeeffadhu anti kiraayistii ilaala qortuu koo dhaggeeffadhu macaafni qulqulluun maal akka jedhu dhageessa kaleessa dheengadee dubbifanii taanaan maal akka macaafni qulqulluu jedhu ta'uu beeknu dandeenye hamaa fi tattaafannu dhugaa tokko sitti. Anamma macaafa qulqulluudhaan lamaan dubbadhu. Macaafa qulqulluun dubbachuun akkaataan itti dubbatan garuu murteessaadha. Maal akkamittan dubbadhan fakkeenyaaf macaafa qulqulluu waan jiruun gaafanne galatoomi akkamitti akkan dubbadhe jechuun gaariidha. Fakkeenyaaf eenyudha bartuu jedhee kan garee shaadaa keessatti seenee si faana haasa'e. Mootii ta'in nagaa yeroo tisuuf soo wanti ni baate xiqqoo si ma'ee fudhadhe xiqqoo malee mul'attu garuu sagalee keetiin si bare. Gara dhaloota faana immoo akkamitti taasaa turte yeroo sana. Maal qortaa madaraa waaqayyo namni guyyaa tokko. Atiyyuu irraa si kennaniiru ta'e akkasumas si faana haasaa. Ishi dhuguma wanti kun immoo dhugaa hubachuuf akkasitti nama faana haasofsiisaatu gaaffii kooti dhabe. Parpaziin ijaa qabaate. Amma dhugaa hubatte si ilaaluu fi kiristaanummaa keessa ilaaluu fi kiristaanonni irraa gaaffii islaamummaatu qabu. Hoyyee. Dhugaa sirrallee hin beeku dhiifama naa godhiiti qortu. Ayyoo. Na dhagaartaa qortu dhugaa dubbachuuf tanaan kanaan dura waan baay'ee waan gurguddaa ati dhugaa dubbattu waan baay'ee sirraa baraa ture dhugaa dubbachuuf tanaan garuu immoo qortu ko har'a immoo deebitee gaafa waa'ee kanaa kun gaaffii siiti ta'a jedhee maal namatti lallabaa turte gaafa duratti hin gaddaa Yesuus Waaqayyo. Siif deebiteera mi ishoo anatti gaaffii ta'eera ganaaf hin gaafadhe siif immoo deebiteera miti ayyuu ko. Dhaggeeffadhu laallaa qortu ko laal qortu ko. Amma namoonni baay'ee deebii farkaa qabu. Maqaa Yesuusiin ana laalee namni gufatu jiraannaan qilee maan seenne na laalee deema taanaan namni. Maal akkoo akka macaafni qulqulluu kaayoo kan dubbisite koo namni tokko nama gufachiisurraa bishaan dhagaa dubbisi memmeefid iddoo isaa fidi maaliin. Yaa natu fida isti fida Yohaannis baasuuf dhaqe. Dubbisime Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 45 qabiitti dubbisime mootii yookaan ayyuun. Maarqos 9:45 qabi. Galatooma. Anu nan baafadhaayee. Maqaa Yesuus maa inni dhala waaqayyooti kurtu. Maal jedha lubbu Maarqos 5:45. Maarqos 9:5 irratti 45 irratti namni nama gufachiisurraa dhagaan daakuu morma isaatti dhabee tuujuba galaanatti darbatamu wayyaa dhalaa. Maaliin nama gufachiisaan jedhe maaliin tigoo ko maamii ko bala no maamii ati nama akkasii miti kootu telegiraam irraa naasofnaa mootinis ayyuunis achirraa naa dhufuuti karaa telegiraamitti naasofna bakka namni yoo si gufachiise kan jedhu jiru bada miilli kee yoo si gufachiise ofirraa murii miila lachuu. Gabatee qilixinaa gufannaan dhufuun oolu warra xixinnaa kana keessaa tokko gufachiisurraa jedha laal.
Okay, rakkoon qaba Mateus sirrii keessee ragasii kennuu hin danda'a. Yaa. So ati kaleecha maaltu si gallaan barsiisaa turte immaa koo kalee koo dhaloota barsiisaa turte bar. Waan naaf hin galle tarii naa galeera tarii. Maami si galeera guyyoomsaa seexanaatii biyya lafaa macaafni qulqulluu Yaaqoob 4:4 irratti biyya lafaatti michuun diina waaqayyoo nama taasisaa jedha. Yesuus ikkoo kalee si galeera. Jaalattis jibbites immoo gooftaa Yesuus Kiristoosin ala karaan jireenyaan jiru. Maami si galee kaleecha noo. Karaa biraatti warra sitti dhufanii balbala sitti banatan. Bartuu isaati garuu. Balbala natti banate dhugaan kan waaqa jiraata namni nama tokko balbala hin banne jedhiga. Nama tokkottus balbala natti hin banne namni tokko balbala naa banne naan hin jenne ijoo godraa keessan akkas hin ta'inna hambagan arge maal maaf waa hunda. Bakka kootu karaa teelegiraamii haasofna. Ishi macaafa qulqulluudhaan maarree bartuudha kootti ishi karaa teelegiraamii haasofna. Asirraa mana kana citi beektii achirraan bartoonni Yesuusin gaafataa turan immoo gaafataan dur. Gaafataa turani garuu sa'aatii sunii fi Maarreen immoo siisa nama kana yoo kabaasaa jiru carraa isaanii ilaala. Eeshi barsaa ibbees dubbisidha. Baga nagaan dhuftan. Ani garuu natti dukkanaa'ee jira nama tokko argeen jiru maal ta'e manni. Koppiliingii godhaa fi taaptaap godhaa. Baaraalii mana olka'ee jira garuu hin jiru namni immoo koppiliingii gochaa jiru. Koppiliingii godhaa bilisa oduuf ichaaf hin taa'ina. Eebbifama barsaatti beesu. Me daqiiqaa tokko waa sirreessa. Daqiiqaa tokko duwwaa itti fufaa. Eenyu biraati sagaleen ana bira hin jiru. Jira dubbitu dubbataan jiru sirrii. Kun yoo dhaloota gufachiisu ta'e macaafa qulqulluutti hin jiraannu jechuudha kun. Garuu dubbiin nagaa jiran. Tibbeessu jirtanii? Sagaleen Yaa jira nageenya amma jira sagaleen koo dhagaama. jirtu sirriitti jirtu barsaatti beesu. Ameen nagaan keessan dachaa baay'atu. Nagaan hunda keessaniif haa ta'u obboloota. Ameen baga nagaa taatan hundumti keessaniyyuu. I think nageenyi waaqayyoo hunduma keessaniif baay'atu dhugaadha. Baay'ee waaqayyoon galateeffanna waan ta'eef gaafii waan laalaa turee fi baay'ee natti hin tolle suutuma jedheema tariiti kibxata galgala marii qabna waan ta'eef ifaan ifatti tariiti obboleessi keenya ibnu wajjiniin akka mariitti okay na buusaniin see jiramoo? Jirtu lakki jirtu. Nama galchiina yeroo sana hojjechiiramteef isaaniin guddisaa deebisaa ta'u. Rakkina waan bu'e natti fakkaate. And I think wanti kun gaafii kallattii maan uduu garuma deebiitiin mari'atame maan rakkina qaba. An gaafii isin gaafatte irraa da'u. Modereetoroonni moo Taatanii warri Tasgabbaa dhiisaa jiru. Barsiisaa tibbeessoo karaa teelegiraamiitiin itti haasoftanii gaarii natti fakkaatan oduu karaa teelegiraamii natti mana cuftee teelegiraamiin dhufu. Maali karaa teelegiraamii natti haasawuu karaa teelegiraamii miti karaa eenyu nama faana naasawuu asirratti malee. Kanaafidha wantoota simple goonee garuma deebiitti yoo deemnee turre qajeelaadha yaadaan. Wanta barraa'eeru fakkeenyaaf maal seetamooti fakkeenyaaf gaafiin gaafatame maal ture deebiinoo dhagaa ture kaleessa viidiyootu nagaye viidiyoo mana namni na erge malee actually si kallattiidhaan gaafattu hin argine ammallee ka ta'uu qabu wantoota xiqqoo dhodhossuuf yaaluun gaarii miti. Just do waan barraa'eeru maal jedha gaafiin kun deebiin isaa maal jedha abbaan sun hin fudhate waan biraadha. Kanaaf amma qortuu yoo gaafii gaafatte isii miti namni abbaan fedhe gaafachuu danda'a. Tokkoffaa ijoolleen kennallee gaafii wayii hin gaafatamu jennee limiitii gaafii akka hin kennu. Waan abbaa dhufe abbaan gaafachuu hin danda'a. Namni kamuyyuu gaafa gaafiin ukkaanfame achiin booddee deebi'ullee qajeelaa ta'uu dhabuu danda'a. Gaafii namni gaafatee fi exactly deebii deebiftaaf dirqama fudhate moo hin fudhanneen mirga abbaati. Kanaaf kallattiin gaafii gaafattee fi deebi'u qajeellee maal jedhama caafni qulqulluun ka jedhuun bifa sanii oduu kallattii itti deemne ani yoo gaafiin gaafatamee tariiti maaltu akka kompleksii godhe naan galle
akkas udugoon gaarii dheedee yaada qortu. Namni wani biraa yaada biraa qabdan dubbadha. Ana akka kiyyatti gaafilee kallattii man deebicha yoo qajeellee sababni isaa barraa'eera. Waan barraa'eera wanti barraa'eera yaa. Itti fufaas gaaffii qonaa deebisuu itti fufaa. Oye guutee maal jette? Kallattumaan gara deebii isheedhaa fi namoota biraatis akkuma ishiin gaafate kan namni biraatis waan nu gaafatuu fi baay'ee gaarii. Nuti deemnee yaa. Bakka exactly. Gara gaafii gaafatametti kallattiidhaan adeemnu. Macaafa qulqulluu keessatti iddoon itti Yesuus Kiristoos an Waaqayyo ofiin jedheeru jira. Gaafii jedhu kanuma na fakkaata qortu yoo asirra wanti modifii gootu sii kennaa achiin booddee gara deebiitti deema. Isa kaleessaa osoo hin taane isa narra poostii godhe irratti deebinaa kennaa inni sun rakkoon qabu. Okay, ani isaadhaan argine ishii. Isa narra poostii godhe quba qabdanii? Lakki isaadhaan quba hin qabu. Okay, eeyyee wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsuma tokkorraatiin gaaffii sin gaafadha. Inni kan biroon immoo Yohaannis 4 sin gaafadha. Ammas Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsuma tokkorraatti naaf huftu gaaffii koo. Tole. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsuma waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyo sagalichi immoo ofuma isaayyuu Waaqayyo ture jedha. Waaqayyo isa kamtu Waaqayyo bira ture yookiin immoo akkamii wanti kun adda nuu baasaa jechuudha. Gaaffii waan ta'eef. Baay'ee gaariidha. Eeshi baay'ee gaariidha. Eenyu macaafa qulqulluu biraa qabda miti qortu. Namoonni dhagaartan hundinuu. Eeyyanni hin qabu. Ambaazee qaba yoo sin gargaaru dubbisuu ta'e namni. Iskiriinii gara nagargalchee. Qoy. Iskiriinii irraa kallattiidhaan mul'isaa. Yaada keessan itti fufaan isiniin baasaa deema rakkoon qabu. Firiidha mana hin jira. Rafuufan ture rakkoon qabu. Itti fufaa si yaada keessan. Rakkina qaba. Akka jedha. Kaameraa garagalchee. Achi godhe. Akkanatti filataa qorra. Sagalee bira moo eenyu bira? Hin mul'atu. Ana bira jirtanis. Sagalee kan jiru. Hin mul'ata garuu baay'ee mul'ata. Ifa miti malee mul'ata. Okay, sagaleen kee dhagama qortuus biratti. Jira sagaleen keessa jira. Okay, qortuun bira dhagama jira inni beeku. Okay, mee kun network koo jira. Kan nagamu moo? Kan kee kallattiidhaan dhagaara kan kee. Mooti sagaleen kun jiru. Yep. Jira. Dhagaan jira. Na bira jira. Yep. Baay'ee gaariidha. Amma wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsi tokko akkuma sirraa argaartan kana sagalichi jedha karsarii mul'ata yoo ta'e sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedha. Kana dhagaafiin yeroo baay'ee gaaru sagalichi Waaqayyoon bira ture. Sagalichi ofiisaatii maal ture jedha? Waaqayyoon ture jedha. Yoo sagaleen kee kiliirii dhagamaa jiraate naaf kaasaa yoo dhagamaan jiraanne garuu mallattoo naa kenna. Sirriitti dhagamaa. Baay'ee gaarii. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture gaafa jedhu jecha jalqaba jedhu macaafa qulqulluu keessatti eessatti beenna kanaan dura. Yaadaan naa qabaa kana. Eessa jira? Uumaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorra jira. Waaqayyo jalqabatti bantii waaqaaf lafa maal godhe? Uume. Waaqayyo jalqabatti bantii waaqaaf lafa uume. Eenyutu bira ture ka jedhu deebisuu waan barbaadeef. Waaqayyo jalqabatti bantii waaqaaf lafaa maal godhe? Uume. Yeroo Waaqayyo jalqaba bantii waaqaaf lafaa uumu kana sagalichi jalqaba kana maal godheera? Tureera jechuudha. Sagalichi tureera. Okay. Kanaaf Waaqayyo asitti uumaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti Waaqayyo jalqabatti bantii waaqaaf lafaa uume waan jedheefi sagalichi jalqaba ture yeroo jenne eenyuun bira ture jechuudha. Waaqayyoon bira ture jechuudha. Gaafiin amma dhufe Waaqayyo inni bira ture kun eenyudha ka jedhudha. Sagalee Waaqayyoon bira ture ka jedhu kana. Naa qaba eenyuun bira ture? Eenyuun bira ture isaa deebi'achuudhaaf ergaa Yohaannis isa tokkoffaa
boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa waa'ee isa jalqabee ture jedha. Waa'ee isa jalqabee ture kan jedhu kun waa'ee wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokkooti jechuudha. Waa'ee isa jalqabee ture sagalee jireenyaa sana isiniif maal goona jedha. Isiniif caafna. Nu isa dhageenyeerra ija keenyaan isa argineerra. Eenyuun sagalee isa jalqabee ture sana. Isa dhageenyeerra. Harka keenyaan qaqqabneerra. Jireenyitti mul'ifameera. Nu isa argineerra isaafis dhugaa baana. Jireenya bara baraa isa abbaa bira ture jedha. Kanaaf Waaqayyoon bira ture inni jedhu abbaa fi ilmaa jechuudha. Sagalichi Waaqayyoon bira ture. Sagalichi ofiisaatii maal ture? Waaqayyoon ture. Kanaaf ilma Waaqayyoo jechuun waaqummaa akka abbaa akka qabu jechuudha. Kanaaf wangeelli Yohaannis boqonnaan tokko lakkoofsa tokko dubbataaru waa'ee abbaatii fi ilmaatii aniif abbaan tokko ka jedhe eenyummaa tokko qabaachuu abbaaf ilmaa waaqummaa. Fakkeenyaaf asirratti qortuun Amaariffallee Oromofallee xariin beekadha yoo hin taane illee walumaan laallaa. Maal jedha uumama boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti uumama boqonnaa 5 gaafa nama uumee jedhu Waaqayyo maal jedhee uumama boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti yeroo isaan uume nama jedhee isaan moggaase dhiiraaf dubartii isaan uume jedha. Inni kun ingfarraa yoo laalte immoo male and the female created his them and the blessed them and called their name Adam jedha. Isaan lachuu maal jedheen? Adam jedheen. Nama ka jedhu Adam ka jedhu isaan lachuun qabu jechuudha. Akkasuma jalqabatti abbaaf ilmi akka wajjiniin turan wangeelli Yohaannis boqonnaan tokko lakkoofsa tokko kana lafa kaa'e jechuudha. Kana more proof si gochuu barbaade tana qofa si dubbisee kan keetti deebi'a. Yaada reakshinii kan kee argalaalee kan booddee badhisa. Wangeela macaafaa fakkeenyaa boqonnaa 30 lakkoofsa 4 irratti maal jedha? Eenyutu gara bantii waaqaa dhaqee deebi'ee tana qofa dubbisa. Sagaleen kee jira miti? Okay. Yaa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 30 irratti eenyutu gara bantii waaqaa dhaqee deebi'ee immoo dhufe? Eenyutu qilleensa boottee isaa keessatti walitti qabe? Eenyutu bishaanitti uffata maree ittise? Eenyutu daarii lafaa hundumaa jabeessee dhaabe? Eenyu maqaan isaa eenyu maqaan ilma isaas beektaa ta'e anatti jedha. Kanaaf abbaa fi ilma mul'iseetiin jedha jechuudha qortu. Okay. Ishoo galataa fi hojjettanitti amma kanaafuu kan sirriitti understand nu ta'uu qabu siniin jiru. Abbaa fi ilmi kun maalii wal bira turaniyyuu? Maaliin wal bira turan jechuun maal jedhu? Sagaleen kun jiru? Jira dhagaara. Abbaa fi ilmi maalii wal bira turan namaayee kanuma iddoon dubbiin ijoo kennaa kana maalii wal bira turan jechuukooti. Abbaa fi ilmi kun maaliin yeroo jettu maal jechuudha? Qaamaan moo maaliin hafuuraan moo maal jechuu barbaadeetu waan akkamiiti? Akkuma kamittuu haa ta'u jechuun qaamni lamatu amma qaama lama argannaa irraa miti riyaasitiin qaamni kun tokkumatu jira tokkorraa qaamni kun tokkorraa maddee moo? No. Abbaaf ilmatu jira. Eeyyee. Abbaaf ilmatu jira. Waa'ee ilmaa immoo ilmi akkamii dhufe kan jedhu kun asirraas ibsa qosii deebi'a. Yaada kan kee. Ila kun olaal. Waa'ee ilmaa Qolaasaas boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irra maal jedha? Kiristoos bifa Waaqayyoon ijaan hin argamne ittiin namatti maal ta'edha? Ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa dura maal godhe jedha? Qortu maal jedha? Uumama hundumaa dura maal ta'e jedha? Uumama hundumaa dura kan ture jechuudha. Dhalate jedha argitee? Kan dhalate. Eeyyee. Uumama hundumaa dura dhalate. Eenyuun irraa dhalate gaafa jennu mootu abbaatti kan dhalate jechuudha. Uumama hundumaa dura jechuun Waaqayyo jalqaba maal uume? Dura abbaatti kan dhalate jechuudha. Okay. Abbaatti kan dhalate kanaafuu ilma kana kan dursu abbaadha? Ilma kana kan dursu abbaadha? Okay. Baay'ee gaariidha. Gaafii baay'ee bareedaadha. Hold on. Ilma kana kan dursu abbaadha? Okay. Si deebisuu deemaara. Okay. Yaa neetworkii hidda fi biraan gahaa hin jiru jaatee bira kun qabu. Amma ilma kana kan dursu abbaadha gaafa jennu yerootu jira jechuudha mitiire? Yerootu jira jechuudha. Yeroo. Okay. Aslaan uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 14 irraa laal. Akkasumas Waaqayyo uumama irratti. Akkasumas Waaqayyo
guyyaa falkan gargar baasuuf bantiiwwan waaqaatti waggoonni ittiin beekaman haa ta'anii jedha. Kanaaf guyyoonni waggoonni ittiin akka beekamaniif kan uumame yoomidha jechuudha. Erga lafti uumama booddeedha jechuudha. Uumama booddeedha jechuudha. Kiristoos garuu uumama duraadha abbaarraa kan dhalate. Kanaaf yeroo inni itti abbaarraa dhalate murteessuun yookaan ammoo hagana limiiti jechuu hin dandeenyu. Kanatu dura kanatu booddee jechuu hin dandeenyu. Walirraa argamu sabistansii tokkocha ta'uu waan tokkocha qaama tokkocha akkuma addaa fi wani ta'u mul'isuuf malee yerootu kana wanti jennu hin jiru. Sababni isaa yeroon ka uumame eenyuun uumame yeroon mataa isaatu Kiristoosiin uumame jechuudha. Kun olaal uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 14 Kanaaf yeroodhaan yeroo kana ebalutu dura ture ebalu booddee tureen oduun asirratti okay. Eshi. Ye wanta fakkeenyaaf amma yeroo